السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمة خينيا أمة رومرا خنين بافي دي أجرتم خيسنو ورنا يا فتن هدو غلطو مال سنجي چوربادا الحمد لله قلوب يا خليلاتي لا به إيغمان غامس غاف درانيتي سمزان راكوتي يبا سودانين هدمي أمان تناس كاخنو إيغان أبدي شوجين هاسو يبودا هدمي ركوم إفيدو باسني دبتشو يوخانو نو حواستي متشون نما هيسسو أكا نما هيسسو أركو راهنكي أكستينغا قويا خلي به خنين به أماس مرقا وبي لاتين نين به ديبيون خي أماس كا نمجرها جتشولا تناف مني ورمو داقا سغلين آتو خيسانيف أماس لما تاسر ديبودا إسيني خني دارا أكام بونو قولي هدو الفردا هدو ولتوما نموتا نجنا دابتني يسوي كم جريتني أجر قارتن هدو خيسان يا رب جي حالا لما خيس جروفا هقانين تسقبين خيس رفتي كروجي سينين ديبي سجنتا ولا تكو بيسني سجنتا سنرتي نموتا هدو ولا تيفتشو بربادو فالات جرا وربي خيساتي سور ربيا بيرا على جلوس تجولا تنافو قباب دمتي هيدار رابو خيو سقلي سناتاتني قالتوما سنجت شوربادا ومني نمني في لاجراتون هنقم في تهوري قباتوس نما قباتشوتو حدامي كرجر خانه جيدان نقا سيفتني إن شاء الله ولدتي بنانجا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفوني فاي جرو أكم نجيا فيادا بقر وجراتنا سنين جنة إيجا عران تنا أكم بيك متي دمشر ماركي آدم نموتي بيخا دمشر ماركي سنرتي نتيس دابني دبچو بربانا duraan dursee sharmarkeen hidhaa boosaatiin baga gammaddan manu gammanne isiniin jenna hedduu takka jechuudha viidiyoo nuti gallakisne irratti hedduu takka namni nu gaafachaa jira nu yaafachaa jira sharmarkeedhaaf hedduu namni yaaddawaa jira eessa dhaqee sharmarkeen eessa gee hangam takka hidhamee hidhaa hoo maaliif hidhamaa akkam ta'ee jettanii hedduu yaaddawtanii rakkachaa jirtanii خانومر دابدي ترانيس كومنتي تيساني في يادي سيادوتان وري خيسان نو بلبل نو غافتولن هدودا سانو ما في ناس به دبچ بربادي جچودا رانتنا دوغا يو جنني هدو تكا يادوني انتلين هدو تكا يادوني هدو تكا ركچا توري ارغرو بهو ساتين الحمد لله رب العالمين بغا غمني سنين جنة بغا ولمانو غمني إيجا شرما كين باودان نمي هندي غمدي جرا نمي غيا جهفرتي به هدو تكنا ما قد سيسا قبه ركنا يساي ما تشوف أفكا كابامي ده تشوفه أما درا اللي كابامي ترى إيجا بدوشين انترفيو سو لبودا كابامي انترفيو بدوشوا سنيرة بودا كابامي ده تشوفه شرما كين كام كابامي قويا جهفة يساتي داخل سبه الحمد لله أما مو به جرا قرني كربيتي شرماركين غرغارمي جرا شرماركين نعم جتشو نماتو جا شرماركين غرغارمي جرا مليون ميكا غرغارني ماريدا وان هدو تكا جاني شرماركين غرو عبدي شورتي وني اني دبته كلتي نما نغرغاري نمني نغرغارني جرادا اكا وليغلتي تشودا نمني hundinu bikatakatti namni gargaare govindi baname jechuudha maaleni keessatti qabame kallattiidhaan akkasitti namni gargaare hin jiru garuu namni dhuunfaa na gargaare jira haje jechuudha namni immoo gizee odeessan jechuu komantii jalatti illee kanu barreessanii nam takka jechuudha hedduu takka namni gargaareeni miliyoona ol namni waan hedduu takka haasawaa jira jechuudha isa gizee gaafanne garuu namni nama hanga xiqqaa takkatu kallattiidhaan na gargaare malee
akkasitti goovindi keessatti maalini goovindi banamee maalini wali qabamee maarree hajoosan hin jiruudha inni hajee jechuudha. Okay, maalina hin gargaaramnillee hin jenne miliyoona ol maalini isa gargaaramillee hin jiru jechuudha. Gargaarame garuu immoo warri gargaare hatattamaadha namni nama takka jechuudha hanga sanis hanga muraasa jechuudha. Nama takka nama dilallee miti namni hangisan hanga xiqqaa tokko jechuudha. Nama hanga takkaatu gargaareen jechuudha dhuunfatti garuu akka uummanni hawaasni yaade san himta hawaasni akka yaadu jiru maallaqa guddaa gargaaramee miliyoona ol gargaaramee waan akka goovindi banamee maalleeni achi keessatti walitti qabamee kallattiidhaan akka gargaaramee jechuudha sanii miti nama dhuunfaa nama takka jechuudha ka gargaareeni. Yaa umara kon qabu namni rakkatee tuma inni illee asirra bahee inshallah rakkina isaanii baha ni baataa sharmaakee ammallee yeroo muraasa bootatti inni bahee ummataadhaaf sagantaa guddaa baaseetti ummataadhaaf ni ibsa rakkoo keessa ba'uunda amma rakkoo callisiisee namni gizee rakkoo kana keessa bahee waan deemuuf san arkate inni nu gabbee ummataaf ni ibsa akkana ture jedhee ifaan isaa irra dhageenya jechuudha. Inshallah wani kuna irra dhumtu malallee ni deebisaniif jechuu jiranii baallama mallee qabaniif jiranii inni eegna wani harka ga'e hin jiru gana wani takkaleen harka hin geenye ani immoo kana sodaachisu jiru maal ni beektaa gaafa Hamzaa Sheekh Jaabir irratti gabbee rakkina isaa dubbatees ni hidhame ammallee Abdishoo irratti illee gabbee rakkina isaa gizee dubbate illee ni hidhame arrammoo nuti illee gabbaasne isaa viidiyoo xiqqashoo takka tasharmaarkee qabaddeetiin dhufee jira yoo hidhame hin beeku jeetiin xiqqoo sodaachaa jira garuu immoo rabbi irraa haa qabu maaliif rakkoo gabbee rakkoo isaa himachuu irratti uggulama hidhamee jira oggusa deesaatis gizee gabbaatee rakkoo ta'e dubbattee ni hidhama jee waan yaadu jiruuf jecha immoo waan godhuu dandeenyu jiru rabbi irraa haa qabu tahee immoo hawaasa isaaf yaaddawee isaaf rakkate kana tasgabbeessuudhaaf dirqama inni yaada isaatii fi hidhaarraa bahuu isaasan mirkaneessuudhaaf viidiyoo kana xiqqoo qabadee maaliif nama hedduu takkaan rakkachaa jira jechuudha. Nama hedduu takkaan cinkachaa jira sharmaarkeen akkam ta'ee amma maal balleessii hidhamee maali rakkinni waan hedduu takka ja'amaa waan jiruuf jecha hawaasni kun komentii fi kallattiinis namni nutti barreessaa nu dawwalaa waan jiruuf jecha saniif viidiyoo tana qabadee rabbi immoo sababaan ani gabbee viidiyoo tana maxxansetti akka hin hidhamne rabbi sirraa haa qabuun jaa. Egaa sharmaarkee Aadamii nama inni hanga gargaare tokko hanga galatoonfatee jira hedduullee hanga nama na cinaa dhaabbate jecha isaanillee himee jira. Sanirra dhaabbannee nutillee nama san haalaan galatoonfachuu barbaadna maaliifi qoonqoon tamtum mi'aawa jennaan ta hogguu beelooytu argattee jaan hogguu beelooyte waan fedhee yoo argatte hedduu mi'aawaa jechuudha nyaanni akkasanii mi'aawu hin jiru addunyaarra haalaan ati beelee nyaata yoo argatte hedduu mi'aawaa gizee kan ni marataa gizee beela qabdu egaa gizee qofa qabdu nyaata ni marataa kun mi'aawu kanaan mi'aawu kun mi'aawu kanaan mi'aawu garuu yeroo beeltii jabduu si jirtu qoonqoon ati yeroo san argatte akkasanii mi'aawu hin jiru sharmaarkeenis yeroo jabduun itti jirtu warri hanga isa gargaare kana hedduu takka irraa illee dubbata hedduu takka galatoonfatallee hedduu takka nama na cinaa dhaabbate jee isaan saniif anaannatee dubbataa jechuudha. Warreen hanqasan maqaa isaanii isiniif keenya warreen isa bira dhaabbate yeroo hatattamaa jechuudha yeroo inni lafa jiru yeroo duraarratti jechuudha gaafa Hamzaa Sheekh Jaabir jechuudha rakkoosaa ifa baasetti hatattamaan jechuudha warreen kuni warreen yeroo sanin jechuudha hatattamaan cinaa dhaabbate ummanni kuni galmoo Adeeroo Ahmad ammallee Aadam ammallee obboleettii teenya takka maqaa isii as jalatti xiqqoo hin barbaanne isaan hanga kana jechuudha Saudi Arabiyaa irraa jechuudha baay'ee takka isin galatoonfanna hedduu takka galatooma hedduu takka nu galatooma sharmaakee bira dhaabbattan jechuun akka uummata Oromoo walii galatti yookiin musliima hunda bira dhaabbattanitti hedduu takka nama rakkataa bira dhaabbachuun hedduu takka bareedaadha hedduu takka galatooma hedduu galata keenya irraa ammoo rabbii birarraa argattan irra caala rabbiin zajaa keessan dachaan isin yaa kafalu
خيسافو وري سعودي جتشودا سعود عربية خيستي نمني أكبي فرنجي تمتي سعود عربية هالان أكملتي دلجاني مالك خان في دني خانوا مع كسي سنين اللي تعطوا نما ساني ركتها ساني بر حالا نمني دابتو شرماركي قفو سون تاني ركتها هدود إثيوبيا خيستي غرغار مخيسا ورين دورا غرغار ساني قد إرجو ور سعودي خان جتشودا ورين بياربا خان جتشودا حالا نسنجلتهم فنا مكا ورمو غوتوتي نسنجلتهم فنا نفجرادا hedduu takka nuuf jiraadha hedduu takka isin galatoonfanna hayyaga warreen Minnesota keessa isa gargaare jechuudha yeroo isa warreen cina dhaabbatee Minnesota caaltuu nuuree obboleeyyan Munir Shaafi Munir Studio obboleeyyan isaa nama lama akkasuma ammallee Dasii akkasuma ammallee Daraartuu jechuudha baay'ee takka isin galatoonfanna nuuf jiraadha hedduu takka isin galatoonfanna zajaa keessa rabbiin isin yaa kafalu dacha rabbi isin yaa kafalu isin janna kunillee Minnesota raahi baay'ee takka isin galatoonfanna hedduu takka nu galatooma hedduu takka yeroo saditti jechuudha warra isa dhaqqabe keessaa jechuudha isaan kana jechuudha baay'ee takka isin galatoonfanna nuuf jiraadha yaa dhugaadha galata keenyarraa galata sharmaakeerraa argatanirraa karabbii guddaa karabbiin dachaadhaan akka isiniif deebisu abdiin qaba rakkataa akka fedhe yoo bira dhaabbatillee irra deebiitiin jedha rakkataa takka bira dhaabbachuu jechuun rabbii irra dachaa rabbiin jedhee jira dachaa rabbiin isiniif deebisa galataan ilma namarraa kan rabbiitu caala keenyarraa hedduu takka galatuma eega dhuguma tarabbiitii caala isinillee rabbiif jecha hannattanii saniifuu hedduu takka galatooma jajaan keessan rabbiin dachaan isin yaa kafalu jannata isin yaa godhu jataa keessa ammallee jechuudha kanadaarraa immoo namuma takka kanadaarraa namni kuni nama tiktok irratti haalaan beekamaati sheekha tiktok araada isiidha baay'ee takka si galatoonfanna araadaa teenya hedduu takka galatoomi hedduu takka nama jabduudha araadaan tunillee maaliif tiktok irratti hedduu takka gizeen aneeniin hordofaan beektaa isi tiktok irratti hedduu takka waan hedduu takka gizee daleeduniin agaraa galatoomi siin janna isaan hanga kana jechuudha warreen sharmarkee Adam yeroo sanitti waan qabuun jechuudha ni jirra jaanii waan qabuun atattamaan jechuudha erganiif warreen hanga kana jechuudha warreen hanga kana ammoo nuti baay'ee isin galatoonfanna maqaa sharmarkeetiin maqaa Oromoo guutuutiin hedduu takka nu galatooma hedduu takka nu jiraadha hedduu takka isin kabajna hedduu takka isin jaalanna jechuudha arraan tana sharmarkee dhaqqabdan jechuun akka Oromoo guutuu dhaqqabdaniitti baay'ee takka isin galatoonfanna ammallee warreen biraatii jira warra if qabeef jechuudha sharmarkeedhaaf yeroo sanitti yeroo rakkoon guddoon itti jirtu sanitti Oromoon guutuutti if qabdeefi jirti si gargaarra yaada joon si cinaa dhaabbanna yaada joon if qabanii fi turanii immoo laakiin guyyaa lammeessaa jechuudha manguddoon sharmarkee fi haadha mana isaa jidduu seenuudhaan waliigalan jechuun takka dhagahamte eega waliigalan ja'an namoota if keessa deebi'e jechuudha garuu immoo akka yeroo san waliif galanitti dubbii san akkasitti hin dhumanne jechuudha rakkoon ammallee itti fufaa jirti jechuudha rakkoon akkuma gaafa saniitti jechuudha manguddoon jidduu seente walitti isin araarsina wali isin taasisna ja'anii wali hin taane jechuudha rakkoon akkuma gaafa san jirtutti arrallee rakkoon akkasii deemaa jirti jechuudha gaafa sanis ni hidhame arrallee ni hidhame jechuudha sharmarkeerraa akka dhageenyetti hidhaan amma inni dheengadde hidhame guyyaa jaha jechuudha eega abdishoon interview godhe guyyaa jahaffaa ba'ee jechuudha guyyaa shan hidhame akkasimi guyyaa jahaffaa ba'ee guyyaa jahaffaa kana ammoo mirga wabiitiin mirgi wabii eegamee fi ba'ee jechuudha deebuun isaan oolamu hidhatti ammallee qaxaroon ba'ee qaxaroon tun gizee geesse deebuun isaan oolamu jechuudha saniifuu rakkoon akkuma itti fuftee jirti Oromoo teenya gargaarsa keessan itti nu haafufu warreen sharmarkee haala kamiin gargaaraa sharmarkee eessatti argannaa jettanii dheenya kana hanga inni hidhaa jiru hunda rakkachaa jirtanii silkii isaa isinii fi maxxansaa sharmarkee waan ba'ee jiruuf jecha rakkoo teessanii fi yaada isaa qabdan hunda isaa wajjin haasa'uu ni dandeessanii silkii isaa as jalatti isinii barreessa warreen immoo gargaaruu feenaa haramiin gargaarre jettanis akkaawuntii isaa as jalatti isinii barreessinaa sharmarkee Adam cinaa dhaabbadhaa gargaaraa isiniin jenna maaliif rakkoo guddaa keessa jira gargaaraa nu qaba saatanatti hedduu takka maaliif gizee namni rakkatee nama bira dhaabbachuu qabna mucaan kun takka gabbahee hin dubbanne takka
umri isaa ni beeytanii hedduu takka dalagu jira aartii oromollee guddisu ture namni dura ammallee deebiiti maal seetanii beeyta sharmarkeen gabbee namaaf dubbachuu ture yeroo biyya jiru san jechuudha hawaasa rakkataa bira hawaasa rakkataa khaifa behee naam viidiyoorratti waraabne hedduu jira kasodaatu jechuudha maaliifi nama mana keessatti jechuudha gabbee rakkina isaa himachuun barbaanne akka namni isaa argu kan barbaanne hedduu jira jechuudha kaniin ani quba qabu jechuudha warra qabeenya qabu direedhaa keessa deemee irraa guuree nama san waan barbaadaniif raashinaa fi jiru isaanii walqixxeessaa fi ture jechuudha arrammoo rakkinni isarra ga'ee jechuudha warreen biraati jira warreen inni YouTube irra bee kadhachaa fi ture jechuudha warra manatti godhe warra mana hin qabne manatti godhe warra miskiina dalagachuun dalagaatti godhe jechuudha rakkoon nama hundarraa hundeessi kalee inni namaaf booyaa ture arrammoo nuti illeen isaaf booyuu jira nuti illeen boru eenyuun nuuf booyaa hin beenu bara eeqa nama irra hin geenye rakkoon abbaa fedheewu abbaa fedhe kiristaana diqqaa guddaa namni rakkoo hin argine hin jiru addunyaa kanarratti dhalate so namni hedduun sharmaakeen dhiira ta'ee boo'ee jettanii kagaraa hedduu isin nyaatilleen hedduudha dhugaadha abbaa ilmooti arraan illeen abbaan kee gabbahee akkasumatti dhiirtii obboleessa yookiin immoo abbaa keeti hedduu takka ulfaata dhugaadha isin hedduu takka galatooma sharmaakeen gargaarsa barbaada ammallee gargaaraanii waan qabdaniin bira dhaabbadha hanqa rabbiin rakkoo tana irraa furutti maallaqaan qofa osoo hin ta'in du'aa illee barbaachisaadha du'aayin hedduu takka barbaachisaadha salaata keessan keessatti wallaahi mucaan kun rakkatee social media irratti bahee akkasitti waan itti dhagahame nuuf ibse du'aayiidhaan illee bira dhaabbadha wanni du'aayi callee hin jiru by the way rabbiin waan kana kanumatti oruma itti jabaatsanuu laaffisuuf ni danda'a rabbiin du'aayiidhaan bira dhaabbadha waan hundaanuu namni hin qabne illee namni waan takka hin qabne du'aayiidhaan du'aayi ta nama qeebalamtuu hin beekamu rabbi beeka an du'aayi godhee ati illee gootee fi garuu kan rabbiin irraa qeebalu rabbi beeka du'aayi illee akkasumatti barbaachisaa du'aayiidhaan yaadadha bika hundatti eega akkasuma dhugaadha namni karaa hedduuni nama gargaaruu danda'a kan qabus qabeenya isaatis gargaaraa kan qabnes du'aayi si godha rabbi si kadhata saniifuu namuutu akka danda'utti jechuudha sharmaarkee cinaa haa dhaabbannu isin hin jenna sharmaarkee haa gargaarru bikkeetti kufe kanarraa sharmaarkeen ho'uu qaba ammallee deebii gaafa manni isaa fuudhamu meeshaa fi waan itti dalagu takka illee hin qabu jechuudha fakkeenyaaf amma dalagatti illee hin deebi'ee yoo jee waan itti dalagu hin qabu jechuudha kaameraan isaa kaameraa gaafaan biyya dhaqeessan gizeen ani kaameraa gaafadhuun jechuudha isa kaameraa jira meeshaalee leensii jira waan hedduu takkaa jira jechuudha meeshaalee kaameraa fi diraamaa fi kanneen itti dalagu takka illee hin qabu jechuudha sharmaarkeen akka itti mana isaa irraa ba'e yoo beeytanii shamiza takka fi kofoo takka akka gabbeetti achumaan hafee jechuudha uffata ifiif jijjiirratullee hin qabu jechuudha waan biraa dhiisiiti kun hundinuu hin jiru jechuudha dalagatti illee hin deebi'ee yoo jee waan ittiin dalaga deebu sanillee hin qabu jechuudha meeshaan hundinuu irraa fuudhamtee jirti jechuudha eegaa kanuma sharmaarkeen bahuu isaati viidiyoo isinii qabannee dhiyaannee jirra nuti kanuma isiniin jenna hadaraa keessan sharmaarkee cinaa dhaabbadha sharmaarkee gargaara haa ho'uu akaasnu lafatti kufee jira lafa tanarraa ol haa qabnu isiniin jaa tanuma dhaamsi keenya aganuma isin beeksisuudhaaf akka inni hidhaa keessaa bahee jira namni isa bira dhaabbatillee isin himnee jirra gargaarsallee ni barbaada still now rakkoon isaa irraa likitti furamte jennee kaayifa baate hin jiru ni furamne rakkoon rakkoomtu furamne rakkoon ganaadha rabbiin bira dhaabbatu nulleen du'aayiidhaaf waan qabnu bira dhaabbadhan sin jedha akkasuma sin jennaarra akkasuma eegaa tanuma isin jenna cinaa dhaabbadhaa nuti illeen kanuma dhaamsi keenya har'aan tanaas dhufneef wanni isiniif qabannee dhufneef rakkoo sharmaarkee kanatti namni hedduun yaaddawee cinqatee rakkachaa waan jirtaniif jecha nuti illee har'aan tana isin gammachiisuudhaaf hidhaarraa boosaatii fi waan takka waan keessa quba qabnu isin beeksisuu fi tanuma isin jenna gaa isin jaalannaa isin kabajnaa nuuf jiraadhaa isin jenna nuuf galatooma ulfaadhaa warroottan YouTube file jurtidhaa fi haaraa taatanii subscribe godhuu raafatina waa'ee daksanillee koomentiidhaan akkasuma nu beeksisaa subscribe godhuu raafatina مرة واحد خلاص